Oke, baga ikkoon tuubitti nagaan dhuftanii kam jirtu? Biyyaarraa koortii haaraa kan ikoonomeetiriksii undergraduate kan biyya giddu galeeffatu waliin eegallaa. Baay'ee kan namatti toludha jechuudha koorsiin kuni. Kanaafuu akka danda'amaa ta'etti yaaluu, sinillee qopheessuu, nutti qabachuu, kitaaba keessaan dubbisuu fi gara TTRL kanarra informationii kan afaan iffaati. Kun amma workout waan adda addaa waan hojjennu yeroo itti aanu qabna. Akka qormaataaf sin qopheessuun tiraans egzaamii yookaan immoo qormaata cufinsa digriidhaa sartifikeettii waan qaba jedhamuuf sana waan akka itti qophooftaniif. Akkuma beektan ikkoon tuubii irraa informationii koorsii tokko kennan ture fireshmaanii irratti. Amma gara fireshmaanii giraajuweet godhe gara andar giraajuweetitti dabarsee jira. Isaan waliin tapha gaarii qabna jechuudha. Ni dandeenya ispeeshalaayizeshinii bareedaa ikoonomiksiidhaan xumurraa. Kan isiniin jedhee gara hojiitti taaseen. Boqonnaan jalqabaa chapter 1 introductioniin kuni hiikoodhaa fi iskoopii ikoonomeetiriksii qabata. Tokko tuqaa lama irratti moodeelota jiran laalla. Walumaa gala ikoonomik moodeelii fi ikoonomeetiriksii garaagarummaa isaanii. Tokko tuqaa sadii irratti kaayyoodhaa fi meetodoloojii ikoonomeetiriksiidha. Dhuma boqonnaa kana maddaa fi gosoota daataa ikoonomeetiriksii keessatti fayyadamnu source and types of data kan jedhu jechuudha. Isa ilaalla jechuudha. Gama hiikoo isaatiin maal jechuudha ikoonomeetiriksiin yeroo hedduu jecha Greek wordidha kan nu fayyadamnu. Greek word jecha maal jedhurraa dhufe isiniin jedhu ikoonomeetiriks. Ikoonomeetiriks. Ikoonomii kan jedhu ikoovoomii kan jedhurraa maxxanfamee ikoonomii jechuudha. Kanaafuu ikoonomeetiriks jenna jechaadha ikoonomeetiriks. Ikoovoomii kan ikoonomiks kan jedhu achirraa dhufa. Ikoonomii jechuudha. Meetiriks kan jedhu kun immoo meetoovoo kan jedhurraa dhufe maal jechuudha meejara jechuudha. Walumaa galatti maalidha ikoonomeetiriksiin egaa ikoonomik meejarementii jechuu dandeenya jechuudha. Meejarementii maali? Unknown value of theoretically defined parameter. Parameetirii koefficientii vaariabilootaatu jira. Koefficientiin isaanii kun kan isaan dhugoomanii jiran teooriidhaan lafa kaa'amanii jiru. Wayin vaariabiliin lamaan tokko consumptionii fi saving yoo ta'e gaafa consumption incoming householdidha gaafa dabalu baasiin isaaniis hin dabalaa jedha fakkeenyaaf Keynesian teoorii. Garuu teooriin kuni consumptioniidhaaf incoming gidduu yeroo jiru pozitiivii ta'uu lafa kaa'e malee hammam akka ta'e meejeriin isaanii hin jiru. Koefficientiin isaanii meeqa akka ta'e qabatamaatti homti hin jiru. Koefficientii sana lakkoofsaan bira gahuudhaaf maal fayyadamna jechuudha? Ikoonomeetiriksii fayyadamna jechuudha. Kanaafuu inni bara 1930tti kan faawundi ta'ee jiru ikoonomeetiriksii soosetiin kuni yeroo jalqabaa fi namicha Raanyaa Firiisterii fi Jaantii Berliin jedhamantu faawundi godhee jira. Walumaa gala ikoonomeetiriksiin egaa ikoonomii fi meetiriks kan jedhu walitti qabateetu meejarment of an economic phenomena ta'ee ikoonomii tokko kan ittiin safarru ikoonomeetirik yookaan ikoonomeetiriksiidha jechuudha. Fakkeenyaaf seerri dimaandii maal jedha? Law of demand says there is an inverse relationship. Hariiroo waliif faallaa ta'etu jira. Gatii fi fedhii gidduu jedha. Gatii yoo dabalu fedhiin namoota bittaa mi'aaf qaban inni irrata. Akkasuma faallaan isaallee elasticity agarsiisa jechuudha kun. How the reaction akka piraasiin change ta'u reactioniin kastaamarii maal fakkaata gama dimaandiitiin kan jedhu. Elasticity dimaandii gaafa daataa isaa arganne listi piraayisii fi listi kwaantitii dimaandii arganne hariiroo isaanii gidduu jiru koefficientii amma kiwiin ol qixa A plus BP yoo ta'e B slooppiidhaa fi interceptii A jechuudha. Argachuudhaaf amma maal fayyadamna yeroo baay'ee regression kan jedhu fayyadamna. Regressioniin kun egaa qaama ikoonomeetiriksiiti. Maal jechuudhaan immoo data ikoonomeetiriksiif barbaadu jechuudha. Regression jechuun waan biraa miti. Estimation of econometric model jechuudha regression. Fakkeenyaaf amma waa'ee x gaafa argattu yookaan independent variable yoo argattu independent variable fi value isaa yoo argatte kan ittiin ati waa'ee barbaaddu sun jechuudha. Gama iskoopiitiin ikoonomeetiriksiin maa inni meejarement safartiirra ni bal'ata. Keessumaayyuu immoo gama sooshaal saayinsii keessatti wanneen akka tiyoorii ikoonomik tiyoorii maatisii fa'aa istaatikaal inferensiin fa'aa kan isaan applied ta'an maa inni ikoonomeetiriksii keessatti. Ikoonomeetiriksiin kun yeroo baay'ee qualitative statement jechoota lakkoofsaan himamuu hin dandeenye gara lakkoofsaatti jijjiira. Verbal exposition jechaan haasa'amu informationii jechoota gaafa nama tokko waa gaafannu
Ikoonoomiksii paartii waan barachuu keetti gammachuu qabda. Lakki kan namni jedhu jechaan nu deebisu kan kan inni jedhe lakkoofsa tokko kenniniif koodii goona. Noo wanni immoo lakkoofsa zeeroo jenneeni kun qualitative information statement gara quantitative gochuu dandeenya. Kana gochuu kan dandeenyu ikoonoomeetiksii qofa keessatti saabjektiin kan biroon nu gargaara. Kanaafuu systemical state jechuu dandeenya. It is a systemical state of economic economy. Systema ittiin ta'ee dinagdee biyya tokko ittiin maal godhuna observe data irratti funaanuu dandeenyudha jechuudha econometrics. Man econometrics kun is a field of knowledge which help us evaluating economic theories in empirical terms. Theory jiranillee empirically when data irratti funaannee dhugoomsuu fi dhugoomuu dhiisuu isaanii kan itti mirkaneessinu econometricsidha. Fiildii baay'ee beekumsa gahaa qabudha gama kana. Kanaaf akkamitti defined ta'uu danda'a ecoon isaa science that deals with measurement of economic relationship. Gama kamuu statistical technique jedhaan jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroo relationship between demand for good. Fedhii mi'aa fi gatii isaa gidduu jiru hariiroo isaa kan qoratu. Hojiirra oolmaa yookaan hojii performaansii fi haala bulchiinsaa. Kaffaltii mana barumsaadhaa fi barattoota galmaa'an. Relationship between tuition fee and the number of students enrolled. Relationship between advertising and expenditure market structure. Okay, beeksisa mi'a tokko baasii beeksisa irratti bahee fi gurgurtaa gabaa mi'a gurgurame, sheerii gurgurame. Walitti dhufeenya barnootaa fi bu'aa isaa. Okay, namni barate yoo digirii irraa gara maastersii barate earning isaa miindaan isaa akkamiin dabalamu dabala. Qabxii barataan fidu GPA isaa fi sa'aatiin ni hir'ate hariiroo waliin qaba. Ijoolleen baay'ee dubbisan gireedii baay'ee hojjetu hariiroo isaanii kana lakkoofsatti jijjiiree kan nu haasa'uu danda'u econometricsii qofa. Gama iskoopiitiin maal of keessaa qaba jettanii yaaddanii econometricsii? Statistiksii ni qabaayyuu, maatimaatiksii ni qabaayyuu, tiyoorii irraa ka'aayyuu, moo calliseetuma gamni hundi gama hundatti yoo deemne kallattiin arfaniyyuu econometricsiidha saabjektiin hunduu isa lakki. Tiyoorii irraa fakkeenyaaf tiyooriin dimaandii jedha law of demand price and quantity demanded hariiroo faallaa waliin qaba. Law of supply immoo positive relationship. Keynesian theory consumption and income positive relationship. Nam tiyoorii irraa ka'e maal fayyadama? Tiyoorii irraati hariiroo piraayisii quantity jedhu kana isa jechaan ibsamee jiru simboolii fayyadamne jecha keessa. Piraayisii jedhu P goone, quantity demand isa jedhu QT jenne maatimaatikaal simboolii fayyadamna. Maatimaatikaal ikoonomiksiin isin hojjeta asitti. Isa bakka buufne sana qolleeteroota sana irratti immoo daataa funaannaa jechaadha. Listii piraayisii, listii quantity, staatiksiidhaan immoo daataa kolleekti goone, orgaanaayizii goone, qindeessine, ekseellii yookaan immoo kaalkuleeshinii iskiriptoodhaaf waraqata duwwaa irratti hojjennee lakkoofsa wayii arganna jechaadha. Kanaafuu maatimaatikaal ikoonomiksiin, ikoonomiks staatiksiin, maatimaatikaal staatiksiin iddoo tokkotti ikoonomiksii of keessaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf Venn diyaagiraamii sadiitu mul'ata garuu jaara wanni kun. Amma garaa harka bitaa kana maaltu jira? Ikoonomiksiitu jira. Asirraan garaa gadii kana staatiksiitu jira. Ikoonomiksii fi staatiksii walitti hidhamanii maal fidan? Ikoonomik staatiksii jedhaman iddoo kana. Giriinii kana jechuudha. Reediin uumamaa inni maatisii fi staatiksii bakki isaa walitti dhufa maatimaatikaal staatiksii uumanii halluu diimaa. Halluu gurraachi kun immoo ikoonomiksii fi maatimaatiksii maal uumanii? Maatimaatikaal ikoonomiksii halluu keelloo. Hunda isaaniitiif iyyummaa eenyutu abbaa ta'ee jira ikoonometriksiidha jechuudha. Sabjektoonni kun giddu galeessaan iskoopiin ikoonometriksii, staatiksii, tiyoorii, maatimaatiksii qabata jechuudha hedduminaan. Kanaafuu economic theory maalni integration econometrics integration economic theory fa statistical inference fa mathematical economics fa teacher theory maalni economics theory maal sinaggeeffachaa jira deebisa economic theory maal statement himama wayiiti that are qualitative in nature uumamaan kan lakkaa'amuu hin dandeenye hima lakkaa'amsaan ibsamuu hin dandeenye wayiiti verbal exposition dubbii afaaniffaati
Mathematical economics homaa inni immoo theorii sana gaafa foormulaa wayiin siimboolii wayiitiin bakka buusnee jechaan barreessuu irra fayyadamu. Bakka price jedhu P, quantity kan jedhu Q, okay, saving bakka jedhu S, consumption bakka jedhu C, government expenditure kan jedhu G, investment kan jedhu I jennee theorii irraa fudhannee bakka buusnee without verification of theory. Theoriin sun dhugaa moo sobaa otoo mirkaneessin siimbooliidhuma kan fayyadamnu qofa. Kana jechuun empirical test wanti goonu hin jiru. Daataan irratti sassaabnu hin jiru mathematical economics. Statistiksiin homaa inni jiran maaltu adda godha isaanirraa? Inni kun immoo economics mathematics ofitti qabataa daataa kolleektii gochuu sassaabuun okay, process gooneet immoo ibsuu danda'udha waa'ee daataa sana. Fakkeenya average barattoonni kilaasii keessaa inni nama meeqa? Namoonni qabxii 3-9 ol fidan average meeqa? 3-5 kan fidan meeqa? Giddugaleessa baay'inni ijoollee dhiiraa meeqa? Okay? Barattoota dargaggeessa keessanii keessa dheerinaan namni harka 50 ol dheerina yookaan immoo dheerinni ijoollee kilaasii keessanii giddugaleessaa meeqa? Waa'ee miinii average isaa, standard deviation isaa, variance isaa gaafa odeessinu statistics jedhu fayyadu. Tole. Isaan kun sadan iyyuu maaliin godhan lakkoofsa ittiin hariiroo vaarabiloota gidduu jiru qubee bakka buufanne kana gidduu hariiroo jiru homaa nutti hin odeessan. Economic theoryiinis, mathematical economicsiinis, statistics'iinis. So they do not provide numerical value or measurement for economic relationship. Eenyulee kan nutti himu econometrics. So economic theory, mathematical economics fi statistiksiin barbaachisoodha garuu guutummaa guututti gahoo miti. Maal ibsuudha? To understanding real situation. Haala dhugaa ta'e hubachuuf amansiisoo miti. Kanaafuu maaliin fooyya'ee jira kun it is unified by maaliin tokko ta'ee jira sadan isaaniiyyuu powerful and that concept econometrics. Econometrics sadan isaaniiyyuu hoogganamanii jalatti qabatamanii tokko ta'anii jiru jechuudha. Garaagarummaa jirutu jira amma. There is no essential difference between economic theory and the mathematical economics. Garaagarummaa nuti cimaa tokko hin jiru. Theory, economic theory fi mathematical economics. Garuu haala isaan ittiin ibsamanidha malee. Way of expression only. Lamaan isaaniiyyuu maa'inni hariiroo economic variabiloota economics gidduu jiran exact formidhaan ibsu. Bakka sirriitti ibsu. Price yoo increase ta'e quantity demand decrease ta'e waa'ee waan biraan odeessa. Kan biraa waan jiruyyuu fedhii demand determine kan godhu jira. Garuu itti dabaluun barbaadan. X'n kana ta'e waa'een kana ta'a jedhu bakka. Exact formii ibsu mathematics. Lama statistics, economic theory, mathematical economics. Waan hunda akka carraa random elementii ta'e tokko ofitti dabaluun barbaadan. Waan akka carraa isaanii itti yaadne garuu hariiroo wanta jedhan sana faana kan qabu fakkeenyaaf dimaandii maaltu murteessa piraayisii komodiitii mataasaa P jenneerra. Kan biroo osoo jira fakkeenyaaf test and preference jira. Isa akkamitti safarra maal jedhame measurement test preference jira. Income of the consumer kan jedhu jira. Baay'inaanii miidhaa hin dhiisu jechuudha. Hunda isaanii hin dabalan garuu dependent variable keenya affect godhu isaan sun. Isa kana cufuu hin danda'an isaan. Hafeera wanta jedhanii yaadan hin qabne guutummaatti finneerra variable qo'achaa jiru jedhaniitu A is equal to yookaan immoo Q is equal to A plus B P jedhanii lafa qabu. Garuu econometrics maal jedha? Mathematical economics irraa adda wanti isa godhu keessa randomii yookaan stochastic relationship variableota gidduu jira. Maal jechuudha? Yeroo equationii tokkoof create goonu equationii sana gidduudha
termiin hafu tokko jiraachuu danda'a. Nuti guutummaatti termii barreessine hin fidnu. Kan quantity demanded affect godhu price bichaa miti. Test preference jira. Kan biroo jiru waan ta'eef mee error'iitu jira. Kanan hafetu jira. Kanan waan ittiin daballetu jira jedheetini UI yookaan immoo error termii dabalee cufaa equation eekoo jedhee lafa kaa'a econometricsiin jechuudha. Garuu ammas statistiksii irraa immoo adda waan isa godhu jira. Statistiksiin maa inni economic theory testing godhu. Ammas econometricsii mathematical statistiksii irraa waan adda godhu jira. Mathematical statistiksiin maal tajaajilu? We deal with method of measurement based controlled experiment way. Mi'a wayiitti fayyadameetu daataa sassaabee hariiroo variableota gidduu jiru odeessaa. Mathematical statistics. Econometricsiin immoo observe godha. Irra ga'ee dhaabateeti ilaalee sassaabaa gaafata daataa guutaa jira. Experimentidha. Kun akka waan laabiraatoorii wayii seenanii maashiniidhaan ilaalan experiment based. Akka dubartoonni kun meeshaadhaan dhukkuba nama ilaalee solvii godhuu yaalu sana jechuudha. Patience experimental data waan akkasii. Econometricsiin garuu waan akkasii jira. Yoo baay'ate sooftiweerii fayyadama. Maal godhaa? Daataa irratti barbaadee relationship isaanii odeessa jechuudha. Adaptable statistical method dhaan kun. Fakkeenyaaf statistical method kan jennu stata ta'uu danda'a, sooftiweerii adda addaa review ta'uu danda'a, species ta'uu danda'a. Kanaaf fayyadama jechuudha. Kanaafuu econometricsiin maa inni non experimentalidha yookaan observational data jechuudha. Okay? Kanaaf sooshaaliin kan nuti qorannu experimental yookaan tontaan non experimental data jechuudha. Qorannoon keenya. Fakkeenyaaf price fi quantity gatii gabaa tokko fuudhee laabiraatoorii geessaa yookiin immoo midhaan tokko bitee laabiraatoorii geessee irratti research hojjedha waqtan eegonna gara theory economics faana dabalan. So econometrics is a set of research tools employed in the various business disciplines in the social sciences. Econometrics qo'achuun gaaffii jiru yookiin immoo hir'ina jiru guutuudhaaf nu gargaara akka barataa economicsii tokko. Okay? Barataa economicsii ta'uu fi yookaan immoo nama economistii hojiirra practice godhu tokko yookaan immoo barataa economicsii ta'uu fi nama economistii practice ta'aa jiru tokkotti adda nu baasuudhaaf faayidaa guddaa qaba economics. Of gaafadhaa gama barataa economicsiiti moo practicing economist practice kan jedhu ta'uu akka qabdu. Atama nama practice ta'uu qabda malee studentii ta'uu qabda jedha. Student barataa economicsii ta'uu hin taane nama economicsii hojiitti jijjiiruu ta'uu qabda. Baratee kan darbe ta'uu hin taane nama hojiitti jijjiiruu akka taatu si godha jechuudha. How to speak kan jedhu jira yeroo baay'ee amma akkamitti dubbannu kan jedhu knowledge practice yoo xinnaate immoo taalentiin dhumarra dhufti. Taalentii kana rabbi yoo nuu danda'e practicing goonoo ta'e knowledge qabnu sana zero taate. How to speak kan jedhu waan dubbannu hin qabnu yeroo baay'ee iddoo baay'ee. Econometrics is about how we can use economic, business or social theory, data kana hunda akkamitti fayyadamne gaaffii how much hammam how kan jedhu akka deebisnu nu gargaara. Amma akkasuma hin jedhan yoo consumptioniin householdiin tokko galiin isaa yookaan inkaamiin isaa yoo dabale baasiin isaas hin dabalaa jedha. Keneeziyaan akkasii dheeraa waan ta'eef akka inni dheeretti isiniin hin how much hammamiin dabalaa yoo naan jettan immoo lakkoofsa kana bira ga'uudhaaf gara econometricsiitti fayyadu. Magnitude isaa magnitude. How yoo jettan akkamitti kan jedhu saayinii isaa akkamitti positive immoo negative hariiroo waliin qabu fayyadu. How and how much kan jedhu kana econometricsiin akkamitti deebisa jechuudha. Theory fi data fayyadamee akkasuma tools of statistics fayyadaman. So this application of statistical and mathematical technique to the analysis of empirical data with purpose of verifying or refuting theories. Okay, amma furfudhaan takka tokko tuqaan lammaa economic model yookaan immoo
wal dorgomsiisaa jirra econometric model ifaan. Modelli kun maal inni? They are simplified representation of real world. Addunyaa dhugaa keessa wanta jiru tokko salphisanii lafa kaa'uu danda'u moodeliin. Fakkeenyaaf baayolojistoonni maal jedhu namni kan dhufe X kirosoomii X Y irraa theory moodela isaa immoo gaafa kireet godhan isiniif hin dhiisan. Economic moodeliin immoo fakkeenyaaf price quantity relationship akkamitti akka lafa kaa'isinu jechuudha. Economic moodeliin maa inni? Set the relationship that describes function of economic activity under set of simplifying assumptions. Economic model keessa waan sadi qabaachuu dandeenya. Caaseffama sadi waan elementii sadi of keessaa qabu. Variable hin jira. Tuuta variableootaa jira. List of fundamental relationship. Hariiroo walitti dhufeenya kan ibsametu jira. Coefficient lakkoofsi coefficient agarsiisu ni jira variableota gidduu kana sadanii of keessaa qaba. Economic model garuu hariiroo inni variableota gidduutti ibsame lakkoofsa lamarra jiru kun exact yookaan immoo deterministic relationship isa jedhu. Qooda kana econometric modeliin immoo maal godhaa? Y tokko dabala. Random elementii qofa dabala wanti inni isaan dabala. Economic modeliin ignore kan godhe kan inni dagatee dhiise random elementii qofa dabala. Fakkeenyaaf economic modelii kana ilaala. Amma quantity demand dha kiwin kun. Slope intercept dha kun beta output kun. D1 slope being price of commodity self beta 2 price of related good PR ida'u B3 income of the customer Y plus B4 test and the preference T. Kun hundi isaanii test preference income price of related good price of commodity self kun quantity demand determine godhu. Mee kan biraan jiru quantity demand determine kan godhu. Fageenyi namni tokko manaa bahee dhaqee mi'a bitee galu hin daangessu. Isaan eessatti hafan? Uumaa dhimma isaan qabu jechuudha economic model. Economic modeliin immoo isaan kan akkuma jirutti fudhatee kunillee jiru jedheetu waa dagadheera jedhee dhiyuu yookaan irratti termii kan dagatame garuu demand determine kan godhu dhuma kanaatti iyyuu qofatti dabala jechuudha. Isaan armaan gadii keessaa econometric modeliin kamiyyuu isiniin jedhe iyyuu kan qabu dabala filachuu hin dagatinaa jechuudha. Isa kana itti contain random element kan jedhu kun. Consists of also behavioral equation derived from economic model and the specification of probability distribution of error. Equation in econometric model kun qaama lama qaba, paartii lama. Observed variable kan jennu jira, disturbance kan jennu. Disturbance suni iyyuu kana. Isaan kun asii kanatti kan jiranii maal jedhanii? Observed variable jedhan. Fakkeenyaaf economic theory tokko maal jedhaa? Demand fi demand of good depend on its price, on types of other related commodity, on consumer's income, on taste. Sammasitti illee kana jechuudha. Yoon kun maa inni garaagarummaa economic fi econometric model gidduu jiru agarsiisuuf teessisi. Garaagarummaan isaanii inni dhumaa kun econometric maa inni later stochastic term yookaan immoo iyyuu qabatee jira. Maaliif iyyuu itti dabaltee jedhaati econometric shaanii gaafadha waa'ee. Why include the term in the model? Maaliif iyyuu itti dabalasitti maal rakkoon jiru maaliif economic model bichaadhaan hin dabadamnu yeroo hojiitti hojjetu. Yeroo biraatti tokko tuqaa sadi kaayyoo fi methodology econometrics. Econometricsiin goolii sadii qaba tokkoffaa analyze gochuudhaaf maal theory'n tokko maal jechuu akka ta'e implication isaa data irra dhaabatee analyze godha. Testing the implication of theory. Jirra oolmaa theory tokko test qoruu ilaalu verify gochuu dhugoomsu how well economic theory explain observing behavior of economic theory. Economic theory wanta data sassaabee tokko hammam akka ibsu maalummaa isaa amala isaa akka ibsuu danda'u verify godhu dhugoomsuu danda'uudhaaf ni fayyada. Kan hunduu analyze jenna. Kan biraa policy making gochuudha. Data arganne sanarra dhaabanne
koofishentoota vaarabilii irraa argaman fakkeenyaaf konsamshinii yoo dabale inkaamiin irratti yoo ta'e kun tiyoorii kuffiseera. Maaltu ta'e naannoo sanatti kan jedhu poolis meekingii yookaan immoo poolisii konsamshinii haawusooldi konsamshinii fi galii isaanii fi baasii isaanii irratti murteessoo wanta ta'e qorannoo gaafata. Hawaasni naannoo isaa riisirchii irratti hojjetame poolisii mataa isaanii poolisii naannoo sana ilaallatu poolisii dinagdee naannoo sanaa ilaallatu amma inni ta'uu qaba jechuudha. Poolis meeking foorkaast kan jedhu jira. Gara fuulduratti maal ta'e inni laata kan jedhu fakkeenyaaf daataa amma 2014tti qofa fudhannee 2015 fi 2014tti fudhannee inkaamii namni tokko 2015tti galiin isaa mana yoo ta'e baasiin isaa hammam ta'a foorkaastii goonee gara fuulduratti illee dubbachuuf nu gargaara ikoonomiks. Waan har'aa qofa of harkaa qabnu miti. Waan daataa of harkaa qabnurra dhaabannee kan boruu dubbachuu nu dandeessa. Kanaafuu maal inni karoora dinagdee biyya baasuudhaaf planning of economic development keessatti gahee guddaa qaba foorkaastii waan godhu. Kanaaf using numerical estimates of the coefficient in order to forecast the future value of economic magnitude for planning of economic development. Good. Amma waan bareedaa dhufnee jira. Methodology econometricsii. Econometricsii tokko methodology maalii fayyadamneetu daataa amma odeessine kana bira geenya. Tola erga analyze gochuuf policy makingidha forecasting fayyadamaa ta'e moodelichi akkamitti bira ga'uu dandeenya eessaa kaanaa seedee eessa geenya dhaabanna theory irraa kaana. Okay, economic research is concerned with the measurement of parameter of economic relationship and the prediction of value of parameters. Mind research in econometrics मारा डाला सफर parameter योगन coefficient वाला लोटा जितु जिरान economic relationship भी जितु जिरान बेकु करना predict gochuu forecast gochuu gara fuuldura maal akka ta'an beekuudhaaf nu gargaara. Step isaanii baay'inaan jiru. Tokkoffaa theory irra kaa'ama. Maal jedha theory? Fakkeenyaaf fatama theory unemployment irratti qorannoo qo'achuu barbaadu bartaan economics tokko. Yookaan immoo the impact of grade performance. Hour of studying on a student GPA. Saatiin ijoolleen dubbisa bu'aa yookaan dhiibbaa inni gireedii isaanii irratti qabu. Faamiliin inkaamii isaanii kan gireedii isaanii irratti qabu. Baakgiraawundi isaanii kan maatii irratti qabu. PC yookaan laaptooppii warri qaban yookaan warri hin qabne garaagarummaa isaan gireedii isaanii irratti dhufaadha. Ownership of this or their grade performance. Kana qorachuudhaaf theory wayii irraa ka'uu qabna. Waa'ee variability dubbannu kana hariiroo wayii isaanii kan ibsu theory irraa kaana. Isaa booda theory sana irraa symbolic create goona variability fakkeenya. Peace computer kan jedhu maal jennee leeksee computer jennee akkasitti barreessina. Peace ownership jenna or technology usage jenna or namni peace hin qabne bilbila fayyadamuu danda'a. Kanaaf bilbila akkamitti bakka buusna. Waan kan itti yaadu gaafata. Yes, consumption if expenditure jettee consumption consumption bakka qobee caatiin bakka buufna amma. Income immoo waa'ee jennee bakka buufnu Keynesian theory dha waan ta'eef. Yes, mathematical model isaa lafa goone theory sana. Amma immoo econometrics isaa ibsina. Ibsuudha econometric model isaa. Maal goona iyyuutti daballee variability qorachuu dandeenya. Consumption function income dependent variable in eenyudha. Consumption in eenyurra dhaabata independent maal ta'uu qaba income irra dhaabbata galiirra dhaabbata baasii waan ta'eef. Galiitu dura baasiin booda. Kanaaf eenyutu dependentidha. Baasii independent immoo income qofarra dhaabataa garuu kan biraa jira. Kan biraa isaan kanasitti daballeeti econometric model U error termii keenya dhumarra keenya formulate. Alpha irratti daataa irratti sassaaba. Keenya bakka inni society tokko hawaasa tokko galii isaanii baasii isaanii gaafa Mr. A nama 10 gaafa nama 100 gaafa Mr. A bira ta'ee deemna yookaan abdii bira deemna. Abdii ji'aan amma baasta agas galiin kee amma ammas umuriin kee meeqa?
ooyiruu ni qabda. Daataa kana fuudhaa deemnee kolleekti daataa irratti goona nama hunda barbaanne sana kolleekti daataa. Daataa sana immoo sooftiweeriitti namni wayinii staataa, wayinii viyuu waanuma dandeenye Excel irratti dabaddamne wayinii waraqata duwwaadhaa fi iskiriiptoo fayyadamne illee waan arganne sana estimate goona jechuudha. Estimation of econometric model. Achi booda consumptioniidhaaf coefficientii arganna. Tokko variable keenyaaf coefficientii arganna. Coefficientii sanarra dhaabannee immoo hypothesis test goona. Hypothesis jechuun kun waan biraadha. Jecha malee jecha wayii jenna. Amma fakkeenyaaf yoo galiin dabale baasiin isin dabale jennee lafa keenya kaayyoo goolii yookaan objektiiviin nuti qorachuuf deemnu sana yookaan bifa giraafiitiin wayin bifa objektiivii wayin bifa hypothesisiitiin kaa'uu qabna. Callimnee qorannoo tokkoon qorannu. Qorannoon nuti qorannu wayin jecha qabaachuu qaba. Jecha sanadha hypothesis. Kanaaf yoo income dabale consumption isin dabala yoo ta'e positive relationship qabu jechuudha. Garuu function nuti arganne amma sloping gidduu isaanii jiru waan negative ta'e fakkeenyaaf negative relationship ta'a jechuudha. Nuti hypothesis yookaan nulliin hypothesis keenya positive dha jedhee akka ta'an negative yoo arganne iddoo sanatti reject ta'eera hypothesis. Test jechuun isa. Dhugaa dubbanne immoo dhugaan jennee gaafa kaane jedhu sana ilaalla. Isa booda hypothesis keenya yoo nu test goone dabarre gara fuulduraatti forecast goona. Daataan warra yeroo dhaabanne forecast yoo predictionidhaaf. Har'a galiin namoota kanaa namicha kanaa marara yaate waggaa dhufuun mana yoo ta'e immoo baasiin isaa meeqa ta'a forecast. Dhumarragaa bu'aan nuti arganne sun amansiisaa yoo ta'e waan gaarii yoo ta'e daataan keenya functioning isaanii sirrii yoo ta'e qormaata qoramuu qaban diagnostikii teestiiwwan hunda yoo nu darba ta'e poolisiidhaaf fayyadamna jechuudha. Poolisii analysis. Recommendation gootu jechuudha. Akkaataa kana argadheen hypothesis keenya accept ta'e reject sababa kanaaf hundaa'uun gara fuulduratti galiin uummataa yookaan galiin namicha kanaa amma ta'uu danda'a. Uummata naannoo kanaa bu'aa akkasiiti sababa kanaan dhufe kanaafuu mootummaan kana gochuu qaba. Bulchaan naannoo kanaa kanarratti hojjechuu qaba. Poolisii purpose recommendation gaafa keenya nagaadhaan bulii jennaan jechuudha. Inni dhumaan desired amaloota econometric modeliiti. Wanti isa adda godhu maali? Tokko goodness of an econometric model is judged akkamittiin judge ta'ee jira. According to the following desirable property ammaa gadi qaba. Tokko theoretically dhugoomuudha. The model should be compatible or consistent with postulate of economic theory. Lammaffaa of ibsuu dandeettii of ibsuu matuma isaaniitiin qabu economic model explanatory. The model should be able to explain the observation actual worlds. Sadaffaa accurate baay'ee accurate estimate of parameter coefficientiin parameteriin beetaa not beetaa coefficientiin variableota gidduutti nuti argannu baay'ee accurate. The model should be approximate as best as possible to true parameters. Arfaffaan forecast ability gara fuulduratti tilmaamuudhaaf baay'ee dandeettii kan qabanidha. The model should be produce satisfactory prediction of future value for dependent variable keessumaa dependent variable keenyaa fi gara fuulduraatti maal akka ta'uu danda'u forecast gochuuf baay'ee murteessoodha. Salphoodha baay'ee ibsamuudhaaf. Fakkeenyaaf the fewer the equation and the simpler the mathematical forming isaaniis functioning isaaniis baay'ee simplify dheeraa salphoodha. Variable yeroo nuti baay'ee nuti qo'annu afur isaan hin darbani. Kanaafuu the better model is considered and settled is paradise. Okay, baga gammaddan econometricsoonni koorsii kan nutti dhufu keessaniif jenna. Inni tokko tuqa afurra jiru madda fi gosa daataati. Source and types of data. Waan amma dubbanne hunda daataa irraa arganna waan ta'eef. Daataan hin jiru taanaan econometricsiin kan qabu. Econometrics in absence of data no exist. Kanaafuu different types of data fayyadamna jechuudha.
based on the advantage and limitation. Dataan maybe qualitative quantitative. Data kan jennu kan lakkoofsaan ibsamu yookiin kan lakkoofsaan hin ibsamne ta'uu danda'a. Qualitative kan jennu kan hin ibsamnedha. Jechaan jira malee. Okay. Bara fireeshummaa yuunivarsiitii giraajuweet enjoy gooteetti hammam gammachuu kee ibsuu ni dandeessa. Mee gammachuu kee akka armaan gadiitti filadhu. I am very satisfied. I am never not satisfied. I am never satisfied. Immediate, neutral. Jettee naatti gaafa himtu jechadha. Waan akkasii jechuudha. Are you happy? No, yes. Are you poor? No, yes. Are you pass? Are you score A plus in introduction to economics? Yes, no. Qualitative. Quantitative kan jennu lakkoofsa. What is your age? Umuriin kee hagam? Galiin kee hagam? What is your weight? Ulfaatinni kee hagam yoo? Umuriin kee hagam? Ulfaatinni kee hagam? Qarshii meeqa qabdi? Waan akkasii kun immoo lakkaa'ama. Quantitative. Gosa data sadiitu jira. There are three types of data sets. Cross-sectional jenna. Isa tokkoffaa. Kiroos. Ni garamti kiroos jechuun wayi tokko tartiibaan jira jechuudha. Data fakkeenyaaf intiitii kan jennu nama waa gaafachuu danda'u tokko, waan qorachuu jiru tokko, waa'ee biyyaatti haa ta'u, waa'ee namaa haa ta'u, filaa ta'u, objektiivii wayii qorachuu deemu tokko, objektiivii baay'ee intiitii baay'ee tokko yeroo tokkotti intervuu kan goonu. Fakkeenyaaf sarveeyii gaafa gati baatanii barattoota freshman economics introduction fudhatan. As hour of their studying with great performance qorachuu barbaaddoota ijoollee kilaasii kana al takkaatti guyyaa tokko intervuu gootu. Wayin sa'aatii wal fakkaata. Cross sectional jenna. Time series immoo faallaa kana. Nama tokko yookaan waa'eema biyya tokko yeroo adda addaatti intervuu gootu. Bara kana bara dhufu bara baraan qo'achuu barbaadu ta'an, guyyaa guyyaadhaan qo'achuu barbaadu ta'an, sa'aatiidhaan qo'achuu barbaadu ta'an akkasitti qoqqoodanii time series jenna. Paaneliin immoo walitti makaa isaaniiti. Iddoo tokko. Cross sectional kanaafuu cross sectional data collected from different party or entity at given point in time. Fakkeenyaaf baasii konsumerii tokko sarvee gaafa kun 2020. Time series immoo set of observation of variables or several variables over time. Fakkeenyaaf yeroo murtaa'aatti kan sassaabu guyyaadhaan ta'uu danda'a, torbaniin ta'uu danda'a, ji'aan ta'uu danda'a. Deeyilii kan jennu fakkeenya waa'ee riippoortii haala qilleensaa guyyaa guyyaan dhaggeeffattu. Money supply wiikiliidha kun. Benzilii infleeshinii GDPnis government baay'atiinis benzilii. Population sanis maybe antisiniyaal. Waggaadhaan kwarterii. Ruuba matii ta'edha. Okay. Kurnoo waggaa tokkoffaa, kurnoo lammaffaa, sadaffaa waggaadhuma. Panel longitudinal immoo data in which the same cross-sectional units an individual household or firm count surveyed over time. Walitti dabalama isaaniiti. Okay. Kanaaf fakkeenya biraa cross-sectional data ni galaadha. Namoota dhuunfaa 10 qabna individual. Consumption baasii isaanii tokko tokkoon gaafanne, qaamii galii isaanii, umurii isaanii, saala isaanii illee gaafanne goonneerra. Namichi ijoollee tokkoffaan kun consumption hagam baasaa 6,000 baasa. Galiin isaa 1,000. Umuriin isaa 38. Eenyuun dhalaa moo dhiira? Namichi torbaffaan baasiin isaa 3,500. Galiin isaa 4,000. Umuriin isaa 36. Dhiira moo dhalaa? Dhiira. Akkasitti tartiibessedha. Kanaafuu amma individuaalii meeqa qabna? Individuaalii adda addaa. Kiroos namoota adda addaa 2,010 qofa kan data isaaniirraa fudhata. Time series kan jennu faallaa kanaati. Fakkeenyaaf daataa Itoophiyaati. Daataa Itoophiyaa 2007 kaasee 2015tti kan jiru riyaal GDP dinagdee isaanii ilaalle inflation haala gabaa isaaniiti. Foreign financial development isaanii ilaalle investment jiru ilaalle baasii mootummaa ilaalle qusannaa jiru ilaalle. 2007 riyaal GDP hammana ture. Inflation qabxii 15.1 ture. Financial development kana ture, investment kana ture, government expenditure kana ture, gross domestic saving kana ture. Kanaaf waa'ee biyya tokko yeroo adda addaatti one entity at t times time series
paaneliin immoo walitti makaa ilaala. Barri adda addaa jira. Bara 2011 2015 ammas yeroo meeqa yeroo 3 deddeebi'eera. Biyyi immoo namichi qorannu sun immoo Ugaandaan jira, Itoophiyaan jira, Keeniyaan jira. Intiitiin keenya amma tokko oli. Yeroon nuti qorannus tokko oli. Walitti makaman jechuudha taayim siireesii fi paaneliiti. Waa'ee maalii qorannu? Waa'ee Ruwaandaa irratti Human Development Index, EC, Foreign Direct Investment, Financial Limit, Urban Population. Kan hunduma isaanii immoo vaarabilii tokko gaafan informationii tokko biyya adda addaa bara adda addaatti gaafa. Paanel jennaan jechuudha. Thank you very much. Kun xumura boqonnaa jalqabaati. Gaaffiif koomentii qabdan barreessuu hin dagatinaa. Boqonnaa lamaa kaafne sirriitti kan dubbisu piruufii adda addaa kan hojjennu akka qormaataaf isin geessutti keessa darbuu kan yaaluudhaaf qopheessa. Koomentii kennuu hin dagatinaa. Namoota dubbisuu yookaan immoo hin fayyada jettanii yoo kan yaaddan ta'e hiriyaa keessaniin gahaa sheer godhaa. Biraan gahaa wal dubbisiisaa gaaffii dhiyeessaa. Koottaa isiniin jenna. Isin jaaladhaa baga maatii taatanii turtii gaarii.